Ashama akkam bultan kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo ani nagaa kootii namuun jiru fakkaataa mee seenaatii waan irratti mari'anne gargar baanaan jechuudha mee seenaa akkasumas immoo sagaleen akka dhaga'amullee natti himaa warra jirtan seenaa mee haga seentan isin eega. Okay, seenaa jirtu fakkaata. Nora seenaa. Okay, yeroo isin jalaan fudhadhu namoonni hafanillee viidiyoo kana hordofu fakkaatti tolu gaggabaabseetinaan waan isiniin jechuu barbaadu jedhee toobaa jechuudha. Mee har'a yaada ijoo afran tokko qabadheen isinii dhiyaadhe isaa keessaa jalqaba dhiifama warri liivii kana hordofaa jirtan agan xumurutti narratti bilbilaa please yoon xumuree bilbiltanii yaada keessan kennu mirga qabdu yoo barbaadan immoo komentii jalatti waan barbaadan barreessaa yookiin immoo keessan seenaatii miseejii naakaa saniin booddee deebii isiniif laadhaa jechuudha. Amma garuu waan waraabaa jiruuf natti hin tolu jechuudha. Mee kaleessa namoonni baay'een akkan dhimma walitti makamuu Gimboota 7 fi OLF irratti akka yaada kennu namoonni baay'een keessan seentanii natti himaa turtanii beekatiin badee callisee viidiyoo irraa haalis naan mijanne mee waa'ee kanarratti waan jechuu barbaadu waan muraasa jechuu barbaada yookiin waan lamaan tokko jechuu barbaada. Dhimma walitti makamuu OLF fi Gimboota 7 irratti mee obseen akka obseetitti waa dubbachuu barbaada jechuun yookiin akka kootitti jechuudha. Maal seetan bakka kanatti namoonni waan kana baay'een keessaa negeetifatti yookiin immoo waan badaatti fudhatantu jirtu. Mee ani akka kootitti waan jechuu barbaaden isinitti maal seetanii OLF fi Gimboota 7 walitti makamuunsaa miidhaan irraan gahaa jedhee yaaduani. Maaliif seetanii jalqaba jarri warri Amaaraa jechuudha yookiin warri Abashoota kan isaan yaadanii uummanni Oromoo gaafa ofiisaati bilisa ba'ee uummata kaanirraa miidhaa gahaa yookiin uummata Amaaraa ni ajjeesaa biyya keessaa balleessaa waan jedhu yaadanii tokko isa kanaaf isaan nu fayyaduu danda'a jechuudha. Inni lammataa fi inni murteessaa maal seetanii fira kee dina kee keessaa qabaachuun si fayyadaa beeke. Akka fakkeenyaatti mee OPDO isinii kennuu hin danda'a. OPDOon biyya keessa jirti. Garuu kan uummata ajjeesisaa kan uummata ficeesisaa jiru OPDOdha. Akkasumas immoo isaanuma keessa OPDO wajjin kan hojjechaa jiru kan quuqama sabaa qabu kan quuqama uummataa qabu kan miidhamni lammii isaa isatti dhagaamutu achi keessa iccitii isaan raawwatan san miidiyaadhaa fi qaama ilaallatutti dabarsee kennaa jira jechuudha. Ammas wanti nuti beekuu qabnu jechuudha. Gaafa Gimboota 7 fi OLF kun walitti makaman namoonni kun jechuudha yookiin dhaabni siyaasaa kun osoo nullee fayyaduu baatee jechuudha waan isaan nurratti hojjechuu yaadan akka isaan beekan nu fayyadaa jechuudha. Isaan irraan jarri kun maal akka nurratti yaadaa jiran maal akka nuuf malaa jiran beekuu dandeenya jechuudha. Kan hin beeknu taanaan diinni keenya fi fira keenya gargar baasnee hin beeknu taanaan yoom akka bannuuf akkamitti akka bannullee hin beekuu hin dandeenyu jechuudha. Inni biroon fi inni guddaan sa'aatii kanatti yeroo kanatti wanti nu barbaachisu saba biraatiin wal loluu dhaabbilee irratti olola oofuu waan hin taane dubbachuu osoo hin taane inni jalqabaa diina keenya ofirraa kuffisuudha. Har'a kan ajjeefamaa jiran dargaggoota qeerroodha. Dhaloota qubeeti dhaloota boruu biyya kana bulchuu danda'uudha. Dursa du'a obbolaa keenya du'a qeerroo keenya dhaabsisuu qabnaa jechuudha. Gaafa duuti qeerroo keenyaa dhaabbate gaafa diina keenya isa duraa ofirraa kuffisne diinatti aanutti immoo maal akka gochuu qabnu itti mari'achuu dandeenya jechuudha. Amma garuu diina lama hin dandeenye. Sababnis dursa diina dura jiru san ofirraa buusuu qabnaa jechuudha. Saniin booddeedha kan nuti murteeffachuu dandeenyu.
Maalifi asitti uummanni biyya keessatti ajjeefamaa jira. Asitti dhaabbileen siyaasaa iddoo adda addaa yaada adda addaa qabatanii jiru. Asitti immoo uummanni Habashaa Oromoon nurra foxxoquu fi gaafa san biyyi keenya hin baddi jedhanii yaadanii. Kanaaf waan tokkotti goruu qabnaa jechuudha. Kanaaf dhaabbileen kun walitti makamuusa miidhaa qaba jedhee yaadu ani akka gootetti. Miidhaa qaba jedhee yaadu. Even nu fayyaduu danda'a. Jarri kun maal akka yaadan saba keenya kana irratti gara fuulduraatti karoorri isaanii maal akka ta'e hin beektani. Uummanni Amaaraa walirraa fudhati kan uummata keenya bulchaa ture. Kana keessatti maal takka ture uummanni Amaaraa uummata Oromootiif ilaalcha akkamii akka qabu kan isinitti himuun nan barbaachisu. Hamma garuu isaaniin qixxee ta'uu qabna beeka. Isaan iyyuu qixxee miti isaan iyyuu caallee argamuu qabna. Sabni Oromoo saba bal'aadha. Uummata bal'aadha. Kanaaf walitti makamiinsi isaanii miidhaan nurraan hin gahu jechuudha. Jarri kun gaafa walitti dhufanii karoora jarri lamaanuu karoora dhuunfaa isaanii qabu. OLF karoora mataa isaa qaba, Gimboo Sabaatiin karoora mataa isaa qaba. Karoorri isaanii kun walitti dhufee waan uummata keenyaaf waa hin buusne yoo ta'e bari isaan duubatti deebi'uu mirga qabanii jechuudha. Maaliif uummanni duuba jira. Qeerroon duuba jira. Har'a garuu diina har'a saba keenya lammii keenya fixaa jiru kana irratti isaan waliin ta'anii duulanii diina kan nurraa kuffisuun isaanii miidhaan qabu. Saniin boodee waan jiru immoo itti mari'achuun ni danda'ama jechuudha. Dhaabbileen siyaasaa kun lamaan haga dhumatti waliin deemu moo hin deemani kuni gahee isaaniiti hojii isaaniiti maal akka godhuu qaban isaan irratti mari'achuu qabaa jechuudha. Inni guddaan garuu wanti nuti beekuu qabnu waan saba keenya fayyadu waan uummata keenyaaf dhaabbatu taanaan eenyumaayyuu haa ta'u hin jibbiina. Hin jibbiina obbolaan keenya kichuutti cabaa jirani. Kana wanti isin yaaduu qabdanii. Inni biraan yeroo darbe dhimma London irratti walga'iin ta'amee Itoophiyaan yaadii gamtuu dhimma jedhu irratti yaada Habashoonni kennaa turan baay'ees ta'uu baate hanga ta'e hordofaan ture. Asirratti isaan ilaalcha mataa isaanii ka'a. Maalidha kan isaan yaadanii yeroo hundaa uummanni Amaaraa yookiin uummanni Habashaa akka waan isaan qofti Itoophiyaawii ta'anii tokkotti ilaalan. Garuu miti. Nus uummata Oromoo biyya Itoophiyaa tana keessa jira. Oromiyaan Itoophiyaa keessa jirti. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Akkasumas magaalaa guddoo Itoophiyaati. Kan isaan maaloon irratti bilbilaa please. Kan isaan hin hubatani. Waan kana nuti isaan hubachiisuu danda'u qabna jechuudha. Gaafa isaan Itoophiyaa yaadii gamtu jedhamee warri Oromoo jedhanii too yaadanii Itoophiyaan tun garamitti diigamti. Oromiyaan eenyudha? Oromiyaan naannoo mataa ishee dandeessedha. Eessa jirti? Itoophiyaa keessa jirti. Hubannoon isaanii akka waan uummanni Amaaraa qofti biyya kana dhaabbateetti kan of ilaala. Isaaniif gaafilee adda addaa nan qaba. Ammaa miti guyyaa muraasa booda afaan Amaariffaatiin waan hin gaafadhuu fi waan hin jechuu barbaade nan dubbadha. Ammaaf garuu wanti inni isin jechuu barbaadu isa kana. Inni itti aanu Facebook irratti olola adda addaa walirratti oofu. Waan kana yeroo baay'ee irra deddeebi'ee nan dubbadha. Akka nama dhuunfaatti. Tarii isin bakka nan bu'aa kan bu'uu hin danda'u ani hin beeku. Isin maal akka yaadan isintu beeka. Garuu nuti olola walirratti oofuu hin qabnu. Okay. Erga nuti akkana wal goone diinni keenya maal nu haa godhu? Dhiisaa iyyuu uummata Tigree, dhiisaa iyyuu uummata mootummaa TPLF. Warrumti Amaaraa kun iyyuu maal nuun jedhan? Afaan keenya namni hin beekne guutumaan guututti hin jiru jennee yaaduu hin dandeenyu. Waan nuti waliin jennu kana isaan maalitti haa fudhatan? Maal haa jedhan? Sa'a abbaan gaafa cabsee ormi jaballeessaa jedhe. Gaafa nuti walii gallee gaafa nuti dallaa keenya ijaarranne diina keenya ofirraa dhorkuu dandeenya. Gaafa nuti muka wal keenya gaafa nuti wal arrabsine gaafa nuti wal saaxillee gaafa nuti icciitii keenya dabarsinee walii kennine miti. Dogongoraa keenya gorfachuu qabna. Beekaa keenya jabeeffachuu qabna. Wanti nuti beekuu qabnu hayyoota yookiin beektota yookiin namoota gaarii qofa miti kan jajuu qabnu. Namoota dogongoras dogongora isaaniitti irraa deeffachuu qabna. Maaliif erga nuti dogongoraa keenya ganne eenyudha kan dhufeetu dogongoraa keenya illee nu jijjiiruu danda'u. Waan kee badaas gaariis haa ta'u ofitti qabuu danda'u qabda jechuudha. Kanaaf asirratti maal inni gara dhimma itti aanutti yoon deebi'u waa'ee Habashoota irratti kaatanii namoonni alaabaa gubdan ni jirtu. Baatanii Habashoota arrabsitan ni jirtu. Kuni nurraa ni qabu. Uummanni Oromoo ummata seenaa qabudha isaan seenaan qaban nuun jedhan ummata aadaa qabudha isaan aadaan qaban nuun jedhan ummanni Oromoo ummata hidda hin qabne jedhanii nu arrabsaa turan nuti garuu waan san gochaan isaanitti argisiisuu danda'u qabna
isaan seenaan qabanii aadaan qabanii jedhanii yoo isaan nu arrabsan sanii isaan deebinee isaan arrabsoo osoo hin taane waan isaan jedhasanii maal akka qabnu eenyu akka taane gochaadhaan isaan argisiisuu qabna hubannoodhaan isaan caaluu qabna. Uummanni Amaaraa akkamitti yaada? Uummanni Oromoo uummata gowwaa uummata homaa yaaduu hin dandeenye akka horiitti ilaalan. We are not like that. Uummanni Oromoo hayyoodha. Uummanni Oromoo beekaadha. Uummanni Oromoo madda diimokiraasiiti. Uummanni Oromoo beekaadha. Uummanni Oromoo jaalala. Uummanni Oromoo waan hundaa ni qaba. Biyya Itoophiyaa tana keessatti kan akka uummata Oromoo bal'aa waan hunda of keessatti qabatee jiru. Kana gochaan isaanitti argisiisuu danda'u qaba. Holola isaan wajjin isaan holola afarsan isaan wajjin holola afarsuu qabna. Inni biraa wanti hin jechuu barbaadu. Alaabaa isaanii hin gubina. Sababni isaatis gaafa nuti alaabaa isaanii gubnu isaan gaafa alaabaa keenya guban nu maal jechuuf. Har'a waan nuti nama irratti raawwannu tokko boru nurratti raawwatamuu akka danda'u beekuu qabna. Yoo nuti isaan arrabsine isaanis deebisanii nu arrabsan. Yoo nuti alaabaa isaanii gubne isaanis deebisanii alaabaa keenya guban. Kuni maal agarsiisa? Hubannoo dhabuu, bilchina dhabuu, isaan caallee argamuu qabna. Bilchina isaan caaluu qabna. Uummati Oromoo isaan akka gowwaa fi akka horiitti ilaalasanii akka xinsamuudhaan isaan caallee argamuu qabna. Waan isaan hojjetan san deebinee hojjechuu hin qabnu. Kanaaf waan kanarraa of sirreessaa. Hin arrabsiina. Gaafaati mirga namaa eegdeedha kan mirgi kee eegamu. Gaafaati nama kabajjeedha kan kabajaa namarraa argachuu dandeessu. Duraan dursee nama arrabsuun salphina. Nama arrabsameef osoo hin taane nama arrabseef nama arrabsuun salphina. Maaliif ilaalchi kee maal akka ta'e yookiin immoo madaalli kee maal akka ta'e argisiisa. Madaala keenya of argisiisuu keessa keenya of argisiisuu hin qabnu. Of dhoksuu qabna. Akka isaan icciitii ta'anitti icciitii ta'uu qabna. Kanaaf warri Facebook irratti keessattuu jechuudha. Warri alaabaa gubdan please maqaa rabbiitiin isin kadhadha. Hin gubiin alaabaa isaanii. Gaafa alaabaan teenya gubatte akkuma isaan aaranii gubatan kanatti gubannaa nuti. Waan isaan duratti hojjetan waan kanaan dura hojjetaniif hojiin isaanii isaan habaasu. Har'a garuu uummanni Oromoo hayyuu qaba. Barataa nama baratee qaba. Waan hunda qaba. Waan mataa keenya danda'e waan hunda qabna. Kana ta'uuf immoo adeemsa keessa maal bilbili na teessisuu hin dandeenya dubbisuu hin dandeenya dhiifama. Kana inni biraan maalidha wanti isiniin jechuu barbaadu kanuma nuti wal kabajuu qabna, wal jaallachuu qabna, iccitii keenya qabachuu qabna. Namoota Facebook irrattis haa ta'u miidiyaa adda addaa irratti dogongora adda addaa uumaniif dhiifama gochuufii qabna. Maaliif isaanis nu malee namuu qaban. Erga nuti ofirraa isaan ariine alagaaf dabarsinee isaan laanne kamtu kamire. Kanaaf asirratti wal hubachuu qabna jechuudha. Wanti biraa wanti isiniin jedhu hin jiru. Wanti nirra deddeebi'ee jedhu yoo jiraate uummata Habashaa hin arrabsinaadha. Waan isaan nurraan eegamne raawwachuu hin qabnu. Caallee argamuu danda'u qabna. Kanan isiniin jedha. Wanti akka mata dureetti qabadde isaanuma kanatti fakkaata. Kanu yaada yoo qabaattan waan jettan yoo jiraate dubbisuu dandeessu jechuudha gara keessaatiin. Carraa kanaan wanti isiniin jechuu barbaadu ani waa'ee siyaasaa beeketii miti kanan dubbadhu. Kanan dubbadhu waa'uma lammummaati. Waa'uma lammii kiyya maaltu akka dubbachuu narraa eegamu waan sammuun koo yaaduun dubbachuu barbaada. As keessatti wal qeequu, wal arrabsuu, wal jibbuun hin barbaachisu. Garaagarummaa yaadaa keessatti yaadaa wal hubachiisuu danda'u qabna. Namni yaadni isaa dogongora ta'e tokko lakkii ati yaadni kee kun dogongora miti yaada garanatti kootu jennee yaadaa wal sirreessuu qabna malee qaama wal jibbuu hin qabnu. Garaagarummaa yaadaa yaadaan hiikuu qabna jechuudha. Galatooma egaa waan isiniin jedhu hin qabu. Guyyaa muraasa booda immoo uummata Habashaatiif gaafilee adda addaa nan qaba. Achirrattis akka nu hordoftan abdiin qaba. Wanta dubbachuu barbaadu waan baay'eetu jira. Isaan tarii yoo danda'an deebii isaanii naaf haa kennanii yoo wallaalaan immoo dhimma isaaniiti. Isin garuu wal kabajaa, waliin arrabsinaa, waliin saaxilinaa, suuraa waliin balleessinaa, wal jaalladhaa, tokko ta'aa,
diina keenyarraa akka aannuuf duraan dursanii tokko ta'uu qabna, wal jaallachuu qabna, wal kabajuu qabna. Hayyoo keenya jabeeffachuu, wallaalaa keenya gorfachuu hin dagatinaa. Isin jaalladha, isin kabaja. Bakka jirtanitti marti keessa seentanii maaliif yaada kennuu diddee warreen jechaa turtan. Haalatu naan mijaa'e malee. Isinirraa badee miti isiniin jedha. Horaa bulaa.